የ2018 ዓመተ ምህረት የ12ኛ ክፍል ዩኒቨርሲቲ መግቢያ ፈተና akkam nagaa jirtu viidiyoo kana keessatti gaafii barattoota hedduu irraa gaafatamu qabxiin keenya yoom gadi lakkifama kan jedhuuf deebii isaa kan isiniif himu ta'a. Guyyaa bu'aa qormaata keessanii beekuudhaaf baay'ee akka yaaddoftan nan beeka. Anis kanumaafan viidiyoo kana isiniif qopheesse. Jalqaba irratti wanti sirriitti beekuu qabdan guyyaa kana yoo isinitti himu odeeffannoowwan waggoota sadan darbanii hojiiwwan Ministeera Barnootaa fi jijjiirama teekinooloojii irratti hundaa'uun jechuunis karaa sayinsawaa ta'een guyyaa sirrii ta'e tilmaama. Na waliin tura. Akkuma teebilii kana irratti ilaalaa jirtan waggoota sadan darbaniif guyyaa qormaanni barattootaaf itti kennamee fi guyyaa riizaaltiin itti deebi'eef isiniif kaa'een jira. Bara 2015 irratti qormaatichi ji'a 11ffaa xumura irratti kennamee riizaaltiin isaa immoo fulbaana 28 deebi'e. Walumaagalatti qormaanni kennamee riizaaltiin deebi'uuf guyyoota 64 itti fudhate. Bara 2016 fi 17 immoo haala wal fakkaatuun qormaatichi barattootaaf kennamee riizaaltiin kan deebi'e immoo ji'a qaammee keessa guyyoota 50 hanga 54 keessattidha. Bara kanatti immoo qormaatichi waxabajii 23 hanga adoolessa 15 isiniif kennamee jira. Sababoota sadan asii gaditti isinitti himu irratti hundaa'uudhaan bu'aan qormaata intiraansii kan bara 2018 ji'a 12ffaa guyyaa 15 hanga 25 jidduutti kan ibsamu ta'a. Akkuma jalqaba irratti isinitti hime kana jechuu kan danda'e wantoota sadan kana irratti hundaa'eeti. Inni jalqabaa bara 2018tti baay'inni barattoota qormaata fudhatanii kan waggoota darbee irra hir'atee jira. Inni lammaffaa immoo baay'inni barattoota qormaata karaa dijitaalaan fudhatanii dabalee jira. አምና 25% ነበር ዘንድሮ 60% ሆኗል። Irra caalaan barattoota karaa onlaayiniidhaan qoramanii kun immoo adeemsa qormaata isiniif sororuu fi deebisuu baay'ee salphaa kan godhudha. Inni sadaffaa immoo Ministeerri Barnootaa waggoota sadan darban keessatti hamma danda'een deebii qormaatichaa saffisaan deebisuuf yaalaa jira. Bara 2015 irratti ji'a 2 kan ture, bara darbe immoo guyyoota 50 qofa ture. Kana irratti hundaa'uudhaan bu'aan qormaata keessanii ji'a 12ffaa guyyaa 15 hanga 25 jidduutti carraan gadi lakkifamuu isaa baay'ee bal'aadha. Barattoonni qormaaticha hojjechuu keessan ofitti amantan Telegram chaanaalii keenya Gadaa join gochuudhaan odeeffannoowwan yuunivarsiitii fi akkaataa itti filatan akkasumas odeeffannoo waa'ee dipaartimentiidhaan wal qabatan argachuu ni dandeessu. Tuutoriyaalii barattoota freshmaanis yeroo dhihootti kan eegallu ta'a. Ammuma join gochuudhaan hordofaa hunda keessaniif carraa gaarii isiniif hawwa.